Oromoon koo ergasii bishaan gaafannaan aannan namaa kenna. Isin garuu qo'a ammeessatti baatani. Eenyutti baatani sun? Laayikii sabskiraayibii godha jennaan eenyutti baatanii sharrumina akkasii eessaa barattan? Warra kana maal aguur? Maal aguur? Amma hundi keenyaayyuu jechuudha laayikii goonee viidiyoo kana jalqaba. Gara viidiyoo keenya har'aatti yeroo deebinu Liibiyaa keessatti wanti nu argaa jirru baay'ee waan nama gaddisiisu. Akkasitti funaanamanii qabamaa jiru ijoolleen keenya. Akka kanaatti duuka bu'anii paatrooliidhaan duuka bu'anii qabanii mana hidhaa galchaa jiru. Dhugaa Rabbi jarri seeraan ala biyya keessaa baatamu jechuudha. Adaraa Rabbii waan kana ilaalaa bareechaati. Waan kana bareechaati ilaalaa. Biyya fira keessanii biyya abbaa fi haadha keessanii miti kan deemaa jirtan. Waan kana ilaallattanii qirbaasii ba'uu qabdu. Maa seeraan ni danda'ama. Akka jarri paatrooliidhaan duukaa bu'aaran argaatu. Waan kana irratti immoo asliidhaan sagalee ta'eefi jennaan aslii waan baay'ee nama dhibu haasee jira. Haasaa kana immoo ijoolleen baay'eetti gadditee jirti. Asliin maal jedhe? Waan qabdu zartaa kee gosa kee gurgursiiftee baate nuti kaleen nu dhukkubdee asitti kadhannee afaan banta yeewushaalij mee namni tokko ijoollee Liibiyaatti sagalee ta'uu jedhee waan haa godhu isin laala gimaataa mochi. Oromummaan keessan hudduu har'a yaaseenu Oromoon ijoollee Liibiyaatiif natti yaadu. Majnuun maaliif deemtaati? Mee tokko ar tokko irratti haa dubbatu. Aanaa isin salee naata achuun libdaatu. Hayi. Arabaa waan qabdu gurgurtee miliyoona buufta miti. Tokko acha qabdu haaraa abbaa kee gurgursiisaa turre. Maal hudduu keetii banta? Asliin deebitiin jennaan deemte. Asliin mari'attee deemte. Ebbati liji gowwaa. Asli afaan gaggaragachitee oofte. Innaatin libdaalle. Guutuu keessiin jedhe Oromoo fi Itoophiyaa Liibiyaa jirtu. Duutan nan fayyaddan. Ila yoo duutan nan irriftan yoo jiraattan nan fayyaddan. Sitti himaa. Jalala sararee sitti himaa. Yoo jiraattan kisaaradhaayyuu taa'ee sadaqaa asiisii kadha. Kisaaradha. Dhumuu keessan tunaan waaxaa dhuma. Min taamaxaallaachu. Dhumiisiin jedha. Yoo taa'ee bilaashatti miliyoonatitti kadhadheetiin kassara barakko. Yoo dhumte na awwaaxaana faayidaa keessan jiraachuu keessan irra dhumuu keessan barbaada. Waan isinaafitu tasgabbooftanii maaltu isin iyyisa nama kudha nama 20 wajjin geettanii asliin keessan nyaata dallaala isin oofe asliin nu arrabseettee dukaneetti iyitaami kunoo amma isin eega barbaadan isin arrabse mina abbaataa maxaallaachu. Maal wanni isin fiddan tokko jira. 15 iyitanii mittaamatus nagaraallee kadhii batarrafe warri natti dhiyaatan lakkoofsa ijoollee Liibiyaatti keessa teettee afaan bantu na erga yoo an sibiila hudduutti isin dhoofsifne diqaaladha Liibiyaan jirti qaaman dhufuu danda'an harki kiyya fagoodhaan eneessa hudhaan nakam algoodhaan biyyeen hoji akka ijoollee fagoo bakka biraa jirtuun sehin asiin kun asumaan ibar kasalaan sitti achi dhufuu danda'a argite bakka salaa mangad maxaallaallo baraasee makiinaa noomi maxaalli sinigalemi hin beeytaniin ijoollee asiraa nama geessitu. Asliirraa garuu haasaa akkasii irraa hin eegne ture. Haasaadhuma gaarii haasaa jedheen ture. Yoo haddii kana Liibiyaa deemtee hojii akkasii hojjechuu dandeesse maaf sagalee ta'uu fi dadhabde as. Jechuun waa'ee godaansa kanaa akkoo sitti himuu hin qabnu. Keessa baatanii darbitanii miti. Maaf sagalee ta'uu fi dadhabde. Haasaan isaa kun immoo ijoollee Liibiyaa keessa jiran bira ga'e. Jarri maal jedhan? Waan kun jedhe dhageeffannoo deddeebina. Giddiitti bultan jaalattanii osoo hin taane. Qonna barbaadda lafa qotuu bar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ilmaan Oromoo nagaa qabdanii jirtanii fayyaa. Amma dhimma Liibiyaa irraa haasa'uu dhufne. Wanni gowwaan fokkataan harreen kun naatiin libdee sharmuuxaaliiti. Isin jedhee nama rabsaasi. Sooma jennee hin callisna nu martuu ijoolleen jirtu martuyyuu akkamitti akkana jedhaan inni moo'ee namaatiif waan akkana akkamitti taasa. Harreen kun. Oda galaa qotaan hin jedhan qottuudhaan wala yoo itti biyyaa iyyuu miliyoona tokkoof meeqa kaffallee baanee siisiin jedhee haasa'an saree. Asli gurraacha gurgura osoo Oromoo ta'ee akkamiin nu gurgura asli. Wanta kana immoo aslii qofaa miti kan aarii dubbataa jiru. Maakiinis aartii dubbatteetti. Maal dubbatte isiin immoo? Na kabajjeessi kabajan yoo na kabajuu baatte fooloo kee qabattee deemte abbummaan feetee jechuudha. Aki ይሄ ጉዳዩ ስለ ፎሎ አይደለም።
በእናትና ውረድልኝ አንተም ፌቱ ዲም ሰገሌተ ሂጅና እንትን በል በቃ አይመለከተኝም እኔ ስለ ሊቢያ በቃ ካሁን በኋላ ሂዱ አታውሩ እዚህ መታችሁ خلاص مي مال في الدن እንዴ እንደውም ሰገሌተው ቪዲዮ ወራቡ ዴማ አማ ደቂቃ ሙራሰ ብረ ዱራን ቪዲዮ ወራቡ ኬ ኒው ወራቡ ዋን ፊደን ይላላ አከም ፈጋ ቲክቶክ ይሄ ጩፍተን ዱራኑ ጩፈማ ጩፋ ችግር የለውም አይደል አላረግም ምንም ነገር ደላሎኒ ኦሮሞ ራማለቀኛቱ በሪውን ተዘለታ አይነ ማረብሰ ደላላ በርካ ዘለታ አይነ ማረብሰ ኢፊ ወልጃራኒ ትበራማ ካከና ኩን ኢፊ ወልጃራን በር ሲስተማ ይቹ ኢፊ ወልጃራኒ ጋብንም ዋይ ሊቢያቱ ቦት አጀለ ዲሜና ማረብሰ አለ ማና መጥቆ ነምኒ አኒ ሐለት ያዩ ዲፊ አቡማ ተኮ አቡማ ፈዴው ማሮቹ በት እንደዚህ በቢላው አናቱን መበቃለት ማንንም ቢሆን አልሰማም እኔ በእናቴ ደላላ አጀለ ወልጃራኒ አፋን በበነ እንደመኒ ማኪኒ ሰገሌተ ኢፊ ጀናን ሐሳ ከሲ ሐሶፍቴ ጀር ገሩ ኢጆሌቱ አርሳ ጀሩ ነው ተፈካታ ኢጆሌን በሪቸኒ ጊዜ አርሳ ዴመን ዋነ ከሲ ረቲ ሐሰው እንሶራተ ነው በቃለም በሊቢያ የሚገኙ እህት ወንድሞቻችን ለነፍሶቻችን ድረሱልን እያሉ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ይገኛሉ። ስለሆነም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ሆይ ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ስለምታስፈልጉን ለዩኤን ለኤዩ ለዩሮፒያን ዩኒየን ጭምር እንዲዳረስ ዘንድ እንዲሰሙ በእንግሊዘኛ በአረብኛ በፈረንሳይኛና በሌሎች ቋንቋዎች ቪዲዮ እየሰራችሁ በሶሻል ሚዲያ እንድትለቁልን እያሉ ይገኛሉ። ከዚህም ባለፈ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የምትችሉ አገራት እንድትወጡና ድምጽ እንድትሆኑን እያሉ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ይገኛሉ። እባካችሁ ድምጽ ጀረ ሊቢያ ኬስ ጀራኑ ሁንዲ ኬኛ ዩ ሰገሌተው ፊቀም ዋይ ጎዳንሳ ነምኒ ቤኩ ሂምቤካ ነምኒ ጃለቴ ሚቲ ከም ብየ ኬሳ ባአጅሩ በቃ ጅሬኒ ብየ ኬሳ ተኡ ፊዲናኒ ከም ብያላ ደማጅሩ እኑ ሰገሌውታኒ ፊ ወንት ተኩ ከኑራ ሂረቱ ሁንጅሩ ብሪ ከናፊ ወካማ ለቀ ወይ ከናፊ ሚቲ ከን ጀደምተን ሰገሌ ቆፈታ ፊ ለምቲ ሰገሌተው ሟከም ተደደምና ነው ሰገሌያታ ነው Darbuumbu eduguma ijasiyu nagarreef malee dimbilaalako siyaaduleedu eduguma iyaatullu dabarreef malee. wanti kun garuu akka namni haasa'u miti jedhamaa jira fuula siitti kan ba'e waa biraati malee rukuttaa miti jedhamaa jira Andu'aalamuu irratti shoora guddaa xaxuudhaaf malee kun wanti kun rukuttaa miti jedhamaa jira garuu waa baay'eetu haasa'ama dubbachuu baattee sati suurriin dubbata sii galee cigoonate anaaf deemtu naa gala garuu akka kee biyya keessatu hin jiraadde intala Oromoo ta'uu kan maqaa ishee wallaalus intala Oromoo ta'uu ishee nan beeka sii galee maqaa ishee wallaalus aadaa Oromoo uffannaan akka isheen beeksisaa turte moodeelistii Oromoo akka isheen taate nan beeka sii galee akka kee garuu sheefaan interview hojjedhee sheefaan taa'ee nyaadhee dhugee dhugaa ishee garuu nan waalle amma humna koo intala Oromoo ta'uu isheef qofa sagalee ta'eeraafi amma humna koo sii galee akka kee sheefaan nyaadhee dhugee dhugaa ishee nan waalle inni riyyaa koo ta'ee dhugaa ishee irra hin teenye suurri kun hin dubbata sii galee akka intalli kun ofiin ajjeesine akka intalli kun ofiin miine suurri kun hin dubbata yoo ati dubbachuu baattes garuu ati waan ati haasoftu ammayyuu waa'ee moftuulummaa kee haasofta sii gala cini namni na arrabseefammas eeyooti siin si arrabseefammas maaliin si arrabsa maal keetiin zarii keessa kamiin si arrabsa nam maal jedhee si arrabsa nam dhibbarra of hin kaa'inati laanatu lafa xaasi godha foon haadha koo naa nyaachisu sii galee of beekta waan ta'eef of beekta ani sanas ta'e kana dhugaa nama tokkoo bira darbuu hin danda'u dhugaa koo namni haa fudhatu haadhi sunni waa biraati sii galee faana nyaattee dhugdee garuu inni gwaaddanyaa kootetti ati utuu keessa isaanii sirriitti beektu ijoolleef deebiin taane deebisaa cigootiin immoo asirratti namootuma maqaa ishee hin beeknetu isheef sagalee ta'a ati inni maqaa ishee beektu yoom sagalee taateef ati inni ati faana nyaattee dhugdee yoom sagalee taateef cini yoon isheef sagalee ta'e asiitii isa kanan dhaba isa lubbuun jiru nan dhaba jetteeti albaata ofirratti sii galee nan beeka waan ta'eef onnee keen beeka duras sii gala garuu cigoodhiisi na faana cigoodhiisi sittaafu
irraa gadi sitti dhiibeen si faana haasa'an gaafa naasoo si gale. Nama nagaa ko ati nama nagaadha ati waan hundumaa keessan galtu atiin isa kam keessa galtare ati. Waa'ee masa kanaa bilchaadha bakka anati keessa galtu. Dhugaama nama tokko dhugaama nama beektu tokko dubbachuu sitti ulfaata yoo namni dubbatu immoo dogoggora dubbii namaa fi as baatee teessee albaatii kee. Qamaalaam isa dhiisiiti dhugaa mucattii kana yoo dhuguma zarii namaa taate dhugaa mucattii kana akka nama tokkotti akka ishee faana nyaattee dhugdetti dubbadhuu fi dhugaashee awwaaluuf dhugaashee dhoksuu fi isa jiruun jaallatamuu fi akkasin ta'in tole xiqmanya attunaanta xiqmanyaan ilmee rikkin xiqmanyaan doonga. Haasaan kun eenyuuf akka haasa'ame beektu? Eenyuuf haasa'ame? Bartaniittu raacheedhaaf haasa'ame. Raacheen garuu dubbii kanaaf maal deebise? Ijoolleen keenya kan argitan faana dibbee dallaqxan dhaabaan dabbara foonaa dhaqa'u. Isa kaleessa eenyummaa kee jibbe, isa kaleessa oromummaa kee jibbe, maqaa keetiin si waamuu dhiisee isa si arrabsaa ba'e, maqaa sii kenne isa goota kenna najjeessa jedhe, isa eenyummaa kee jibbee si arrabsaa ba'e, har'a yaa'ilaa salaale fi ilaale, Oromoon jabaachuusaa ilaale, Oromoo minaamin jedhe ashqabbannaan, ati deemtee faana dibbee dallaqa. Maali dhaadhoo koo? Si jaalateetu dibbee si dallaqa miti bar. Deemtee faana dibbee dallaqxaa kaleessa si arrabsaa ba'e, goota kee ajjeesuuf sitti dhaadachaa ba'e bar. Ande kan har'a dibbee siif dallaqu si jaalateeti miti haadhoo koo si nyaachuuf. Har'a dibbee si dallaqa gaafa barri sitti darbe booksii si dallaqa. Girgirrii dhiisaa namuma dhufee hundaaf hin ashqaabbatina. Wajjin dibbeen dallaqina. Kaleessa si arrabsaa ba'e hin dagatiin haadhoo koo. Xawal waallee hin ta'in. Dugdi keenya mazzaazaa sitti. Taragaa gaante diinni kee diina keeti. Garmaamu tola. Nam tokko kabajamuu siin jedhaa jira taanaan si gannazuu fi bar. Namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Raacheniif mucaan keenya akkasitti wal lolaa jiru, akkasitti wal qabanii jiru. Rakkina jaraanuu hin beeknu. Garuu raacheen sagalee ta'uu qabda. Dhugaa rabbiin siin jedhaa raacheen sagalee ta'uu qabda. Ati irra caalaa dubbii jaraa beekta. Nurra kan beeku si. Jechuun dhugaa jiru bakka bihaansa fiiksi goota. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu obboleewwan keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Obboleewwan keenya yeroo Liibiyaa jedhamu ani ijoollee shiftaa Liibiyaa qabdin si'aa ture. Haa ta'u malee ijoolleen obboleewwan keenya Liibiyaa keessa jiranu ilmaan Oromoo akkasumas ijoollee Itoophiyaa guutuun mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana biyya qabatee jiru baqattoota Afrikaan barbaadu waan jedheefi Eertiraanis ta'ee biyyoonni hundi ijoolleedhaaf sagalee ta'aa jiru. Kanaaf ijoolleen keenya hundi keessaniyyuu guyyaadhaati kaaftanii viidiyoo kana laayik gochuudhaan duwitiif jalatti gochuudhaan akka obboleewwan keenya mootummaan Liibiyaa hin barbaadu jedhee jennaan poolisoonni Liibiyaa ijoollee keenya qabanii mana hidhaan beekamnetti darbaa jiru. Ijoolleen keenya hedduu mana hidhaa keessatti dhumaa jirti. Adda addaatti rakkoon irra gahaa jira waan ta'eef hundi keenya iyyuu bakka jirru obboleewwan keenya kanaa sagalee akka taanu jedheen dhaamsisanii dabarsa. Waan nama gaddisiisu ilmoo durbaa tokko nama ja'an nama torbaan gudeeduunis rakkoo irraan ga'uun hedduu rakkoo hammaataa keessa akka jiranuu fi waan hedduu himataa jiru. Guyyaa borii feesbuukiidhaan sagalee ta'uu fi eegallaa isinis warri tiiktookii irra jirtan hundumti keessan iyyuu suuraa kana fayyadamuudhaan adaraa keessan akka sagalee taatanuuf isiniin jenna. Haala gaddisiisaa fi haala sukkaneessaa keessa jiru. Kanaaf obboleewwan keenya biyya Liibiyaa keessa qubatanii jiran akka biyya Awurooppaa biyyoota adda addaa geeffamanuuf ijoolleen keenya Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa biyyoota adda addaa jirtanu kunis qaamuma Oromoo keessaa tokko qaamuma Itoophiyaa keessaa tokko waan ta'eef akka sagalee taanuuf isiniin jedha. የኢትዮጵያና የኤርትራ ልጆች በአሁኑ ሰዓት ሊቢያ ላይ እየተሰቃዩ ላሉ ወገኖቻችን ድምጽ መሆን መቀጠል አለበት። በጣም በሚያሳዝን መልኩ አንድ ሴት ልጅ በስድስት ሰውና በሰባት ሰው እየተደፈሩ ያሉት የሊቢያ መንግስት ስደተኞችን አንፈልግም ስላለ የሌላ ሀገር የአፍሪካ ሀገራት ሰዎቻቸውን እየወሰዱ ስለሆነ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም እንዲሁም የኤርትራ ልጆች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር እንዲወሰዱ ድምጽ መሆን መቀጠል አለበት። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ዱዊት፣ ሼር በማድረግ ሁሉም ድምጽ እንዲሆን እንድትተባበሩን መልእክት ያስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ሁንዲ ኬኛ ዩሜ ጀራ ከናፍ ሰገሌ ያታ ቀቤኛ ኬ ለፌ ኬ ዋንስ እንዲቡ ኪሳ አንዱ ዓለም ወጋ ኩደ ሰዲ እቲ ሙርታዬ ጀዳ ዝሮ ምቲ ወጋ ኩደ ሰዲ ኢፍ በሪኩ መዲክ ደሚ ተቆት እቲ ሙርታዬ ጀዳኒ ሃሳጁ ሃሳ ከነገሩ ኤሳ ፊደን akkuma kana lafuma ka'anii namni akkamitti haasaa soba lafaa kaasanii dhaabuu jechuudha. Akkamitti namni soba lafaa kaasee dhaaba qoye.
Waggaa 13 jedhaa jiru kunaasi. Andu'aalam Gosaa gaafa kijibuu barbaade qananiin hirriiba keessaa kaatee suutuma jettee maskootii banattee achirra teettee achirraa gadi kimbil jettee duutee jedhe. Poolisiin qorataa yakkaa lakkii Andu'aalam dubbiin tun hin fakkaattu fakkeessi jennaaniin irra deebi'ee ammas kushiinaa seentee kushiinaa natti qulfattee achirraan maskootii banattee achirraan maskootirraan buutee duutee reeffa isii lafaa kaasee jedhe. Kabajamtoota abbootii seeraa waggaan 13 isinitti murteessitan in hanqata. Hidhaa umrii guutuu itti nu faradamuu qaba. Mirgi dubartii nu haa kabajamu. Hidhaa umrii guutuu sirbi isaas nutti haafuu sirba isaa hin barbaannu. Hojii ishii duraanii baay'ee kan namatti toludha. Akka kana uummata gargaaraa turte. Garuu Andu'aalam waggaa 13tti murtaa'e kan jedhu haasaa kana eessaa fiddanidha? Maaf soba lafaa kaastanii dhaabdu qoy? Haasaa kana eessaa fiddanii? Ganaa murteensaa akkoo bultii 14 booda ganaatti murtaa'a jedhame miti. Ganaa poolisiin laalee waan jiru qoratee qulqulluu godhe keeyyi waggaan hammatee itti murtaa'uu danda'a. Yookiin isa ta'a yookiin isa ta'uu dhiisuu danda'a. Qorannoodhaan kan bira ga'amudha. Garuu haasaa akkasii kan miidiyaarra fudhattanii asiifachi naanna'aa jirtan utuu dhiistanii. Akka kootiitti tuudhiistanii baay'ee barbaachisaadha. Yoonii Maanyaa jedhamu kun footoo as gubbatti argitan kana maxxansuudhaan kun yeroo aartist Andu'aalam Gosaa qananii rukutuudhaan ajjeese jechuudhaan maxxansaa jira. Erga Yoonii Maanyaan footoo kana maxxanseen booda namoonni baay'ee wal harkaa fuudhuudhaan footoo kana karaa sooshaal miidiyaa hundaan maxxansaa jiru. Haa ta'u malee namtichi kun ragaa guutuu waa'ee odeeffannoo kanaa odeessuu hin qabu. Garuu namoonni baay'een footoo kana footoshooppiidha jechuudhaan ibsaa jiru. Kun dhugaa ta'us dharas ta'us kana jennee murteessuu bakka ragaa guutuu hin qabnetti hin dandeenye. Garuu wanti beekuu qabdan namtichi Yoonii Maanyaa jedhamu kun guutumaan guutuutti jibbiinsa Oromootiin namticha guutamedha. Kanaafuu keessattuu sabni keenya warroonni namticha kana jalaa odeeffannoo fuudhaa deemtan hanga ragaan guutuun dhimma kana ilaallatu poolisii fi mana murtii irraa ragaan guutuun bahutti namticha kana jalaa odoo gabaabannee jedha. Viidiyoo kana sheer fooloo riipoosti gochuudhaan namoota hundaan ga'uu hin dagatina. Namichi kun koodhiin gaddaa Haacaaluun haaduu jedhee nama haasaa jiru. Akkamitti Oromi gizeenuu haasoo waan harii haasaasaa furannee kana akkamitti duukaa deemnee dibbeeru kun. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha dheengaddaa akkas jedhaa ture akkasitti nu arrabsaa ture kanaan duras namni garuu haasaasaa dhugaadha jedhee amma walii gadi fudhatee kaa'aa jira. Dhugaa jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis dhugaa Rabbii dhugaa jedhanii namni kabajamoo jaallatamoo siin jedhaa jira taanaan si gannazuudhaa fi dhugaadha kun. Namni jaallatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Anaayyuu reef naa galaa jira. Bakka nama nuuf haasa'u nama nu jaallatu meemee habaru. Namni reenu keessa keenyaaf miti. Maa dheengadda koo gizee mucattiin sun duutu. Dheengadda gizee mucattiin si wallaggaatti akka sana gudeedamtee ajjeefamtu sana waa tokko nam tokko haaseera. Nam tokko haasofne kan haasee hin jiru. Amma garuu dubbiin kun maal ta'e innaan amma reef haasa'u jalqaban. Kun beekamtee argachuuf miti. Kun jaallatamummaa argachuuf miti. Garuu nama nuuf haasa'u meemee adda baafannee habaru. Dhugaa Rabbiin isin jira. Jarri akkasii kun haasaan jira ituma akkam sirrii ta'e fudhachuun qabu. Duukaa deemuun qabu. Dhugaa Rabbiin isin jedha. Keessaa akka sana boolla nutti qotaa bee har'a wanti nu duukaa deemnee acabacabnuuf hin jiru jedha. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraataan mul'atti deebiin miti. Baay'ee kan isin jaalladhu garuu beektu miti. Dhugaa Rabbii beektu. Laayikii godhaatii nama hunda bira akka ga'u godhaa isin jaallatamtoota.